السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبوليوان كينيا هندي كيسني يو فيديو كلا دويت شير ولي قدا باينا ما قد سيسا أبوليتين كينيا كن سعود عربية كيستي دوتي جرتي كان زين دوتي ada kakon kolata tini هندي كيسني يو دويت شير ولي قدا تي ميسا قلي كنا ولين دقى فنه دي بنو سابراني جبر مجون تنا مقايسي جيتو لتاج أمتي يا مجون كندو تي قويا سنيوتي سنيو غرغرة تجور كنجرات يعني كتدلل دبي لكن أسي سودي ديمتي تي سودي مدامي سوج سودي هو رئيسي برديمتي هو رنامتي تي برديماني أشمت دماني تجور أقارو كايساني أول تاني دباني ساعة أسي تام تاسيات أو تجراني تجور ربدوني مجاو دمو كا فريج مكاني لساني تاي مبينو روان تاي ماتيسي مبينو مغارو أسيتي نانو تكو دلنا جوجو مجاو دان akkuma isin dhagaartan kan dubbate obboleettii keenya kan naannoo si dalagduudha. Dhalattuu naannoo Arsii Asallaa ti jettee obboleettiin keenya kan duute kuni dhalattuu naannoo Arsii naannoo Asallaati. Kanaaf warri beektanuu keessaan naqundamaati. Naannoon isiin hojjetaa turte ijoolleen hojjetaa jiran waan jiranuuf ijoolleen Dubaay jirtan keessattuu waan kana jala bu'aati obboleettiin keenya Saudi Arabiyaatti erga duute tallajaa keessatti gatanii dhufammoo awwaalanii dhufammoo akkuma kan jala ka jedhu qoratamee jala deemamee maatiitti himamuu qaba. Hundi keessaniyyuu duit share walii godha. Amaana rabbiitii galatooma. Ashamarka kabajamtoota daawwattoota seenaa fayyaa keessanii annagaa koodha. Nagaa kiyyaa rabbi faa galatu isinirraa akka nagaan haftaatan abdii qaba. Annaa har'a gadda cimaa gadda guddaa gadda obboleettii keenya mana baanii akkatti galan akkatti baan malee akkatti baanii beekan jettee adeeti. Akkatti baan malee akkatti galanii beekan. Mana baatee alattafte obboleettii qaalii biraa dhabne. Obboleettiin isin biroo faayila kanarratti ilaalaa jirtan. Obboleettii gana quuftee, obboleettii gana hojjettee, obboleettii gana biyya jijjiirtee, lammii jijjiirtee, saba jijjiirtu. Yaa ta'uuti guyyaan shii kana jedhee Waaqayyoon lubbuu shii darbe. Obboleettiin kun biyya Dubaay keessaa maatii bira hojjettu faana gara biyya Suudii yoo deemtu akka odeeffannoon jedhutti balaa konkolaataatiin duutee jedhamti. Garuu obboleettiin tuni duutee bakka shii kaan maatiitti irree beeksisu darajaa irra dhabametti kan jiru. Kanaaf obboloonni keenya dhugaa Waaqa bakka jirtanitti obboloonni kiyya bakka jirtanitti hundi keessan keessatti iyyuu obboloonni biyya ormaa keessa jirtan of eeggannoo cimaa godhaa. Kuni balaa addaadha. Kuni waan of eegdee hin dandeenyedha. Garuu jechuudha Waaqayyoon nu eegu baay'ee tokko ulfaata garaa nama nyaata dhugaa Waaqayyoo baanii galuu dhabamu baay'ee tokko ulfaata. Kanaaf iyyuu onnee nama cabsa dhugaa Waaqayyoo jechuudha. Maaliif yaa nan hojjedha maatii koo jijjiira, lammii koo jijjiira, saba koo jijjiira, ofan jijjiira. Namni tokko kan hojjetu qofa mataasaa qofaaf miti. Nama ofii isaatiif qofa miti kan hojjetu namni jechuudha. Namni tokko yoo guddate nama biraa nama tokko firee bakka waan ta'e ta'a. Garuu balaa karaa deemuun immoo yeroo akkasitti biraa nama dhabamu daqiiqa tokko keessatti jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Baay'ee tokko ulfaata. Onnee namaa rukuta dhugaa Waaqayyoo jechuudha. Har'a kanan faana haasoftee boruu yeroo daqiiqa 5 keessatti nu biraa dhabamtu baay'ee tokko gara laphee namaa cabsa. Abdiirri nama kutachiisa jechuudha. Kanaaf duuni biyya hormaa immoo baay'ee tokko baay'ate. Baay'ee tokko keessattuu shamarran keenya irratti baay'ate. Kaan ajjeesan eeggatu. Kan rabbiin fiderree yookiin rabbiitu fide. Kaan immoo waanuma isaatu hin beeknu dhugaa Waaqayyoo. Dubartoonni keenya shamarran keenya biyyaa baanii biyya ormaatti dhabamaa jiru. Baay'ee tokko onnee namaa cabsa. Baay'ee tokko garaa nama nyaata. Kanaaf iyyuu ani yaadni nan isiniif kennu, gorsi nan isiniif kennu bakka jirtanitti miidiyaa qabdan irratti
wal gargaaruu yaada, wal deeggaruu yaada, wal irratti ka'uu dhiisaa, waliin lolinaa, waliin ribsinaa, biyyaa waliin qoodinaa, naannoo waliin qoodinaa. Obboloota keenya biraa dhabne baay'ee tokko baay'ate dhugaa. Anji'a kana keessa immoo baay'ee tokko baay'ate. Baay'ee tokko jechuudha. Kanaaf wanta baay'ee tokko ulfaatu, waan baay'ee tokko honnee namaa rukutudha. Garuu obboloonni walirratti hin duudina, walirratti hin ka'ina, miidiyaa qabdan irratti walirratti hin ka'ina, wal gargaaruu yaada. Wal bakka eessa jirta namni kun eenyu minaamin waan hojjetu yoo dhabde waliin arrabsin, walirratti biyyaa walirratti hin duulin, naannoodhaa walirratti hin duulin. Maaliif keessatti iyyuu biyya ormaa keessa teesse, haduu gubaa kana keessa teesse, jireenya gubaa kana keessa teesse waan hin taane walirratti yaadina. Kanaaf ani sagalee isinitti hin baay'isu. Obboloota keenya biraa dhabne gadda guddaa, gadda honnee namaa cabsu, gadda guddaa nutti dhaga'ame, baay'ee tokko nama gaddisiisu dhugaa Waaqayyoo jechuudha. Duuti akka qabdi biyya ormaa keessatti du'uun jireenya abdii si kutachiisa. Kanaaf Waaqayyoo lubbuu isaanii bakka qulqulloota nuuf haa dhaabu. Isin warri jirtan, warri lubbuudhaan jirru waan hojjennu irratti waan gaarii, waan dubbannu waan gaarii, waan gaarii haa hojjennu. Waliif sagalee haa taanu, wal bakka jiru walaa barbaannu. Dhaamsa kiyyadha. Waan dhaggeeffataniif guddaa galatooma. Oolaa bulaa diimaa.